oduu teenyaa jalqabaatiin dararaa waggoota 4 booda hidhaa irraa baanuus jaala keenya battee urgee isaa of biraa dhabuutti qalbiin nu cabxee jedhan. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo waggaa 4 booda hidhaa irraa bahan Jaalgadaa Gabbisaa. Jaalgadaa Gabbisaa Koomishinar Atileet Daraartuu Tulluu dabalatee namoota hedduu maqaa kaasuun du'a irraa na oolchaniiru jechuun galateeffate. Jaalgadaa Gabbisaa waggaa 4 booda ergaa qalbii nama cabsitu gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarse. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waraanni Eertiraa magaalota Tigraay hedduu qabachaa jira jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa waraanni Shaabiyaa daangaa Tigraay hedduu to'annaa isaa jala oolchaa jira jechuun dubbataniiru. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun magaalaa Finfinneetti daandiiwwan tajaajila geejjibaa uummataa qofaaf kennan ifooman. Daandii konkolaataan geejjiba uummataa qofti irra imaluuf ijaarameera. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatii fi biyya alaatiin Hizboollaan Israa'el irratti haleellaa rookeetii raawwachuu beeksise. Kanaaf ammoo haaloo ba'uuf jettee Israa'elis magaalaa Beeruutitti haleellaa gaggeessuu ibsiteetti. Waraanni sodaachisaan Israa'elii fi Hizboollaa gidduutti suutuma suutaan dhalachuu itti fufeera. Haala arra ture isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin dararaa waggoota 4 booda hidhaa irraa baanuus jaala keenya battee urgee isaa of biraa dhabuutti qalbiin nu cabxee jedhan. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo waggaa 4 booda tibbana hidhaa irraa bahan Jaalgadaa Gabbisaa. Jaalgadaa Gabbisaa Koomishinar Atileet Daraartuu Tulluu dabalatee namoota hedduu maqaa kaasuun du'a irraa na oolchanii jechuun galateeffate. Erga gurraandhala 2021tiin as yeroo jalqabaatiif miidiyaa hawaasaa isaa irratti poosti kan godhe Jaalgadaa Gabbisaa uummanni Oromoo bal'aan yeroo isaan hidhaa turanitti faana dhaabbachaa turuu ibsan. Maxxansa isaa duraatiin akkas jedhan Jaalgadaa Gabbisaa. Lammiitoo Oromoo bagaan jiraadhee nagaan deebi'ee isin waliin wal argee jedhan ergaa isaanii yoo jalqaban. Haaluma qabsoo taheetu dararaa hedduu dabarsine kan jedhan Jaalgadaa Gabbisaa. Dararaan kun hiree Oromoo maraatii jedhaniiru. Anif jaallan kiyya illee jiraannee arra geenyeerra kan jedhan qondaalli abaa'oo kun garuu kan baay'ee garaa nu gubee fi eelaa tahe jaalbattee urgee isaa of biraa dhabuun boqonnaa nu dhorkeeraa jechuun gadda hamaa keessatti kufuu beeksisan. Jaalgadaa Gabbisaa gumaan isaa ammoo bilisummaa ni taatiis jedhan. Gadaa Gabbisaa itti dabaluun jaallan qabsoo miseensonni fi deeggartoonni akkasumas ammoo hawaasni bal'aan kan biyya keessaatii fi biyya alaa addatti ammoo kan biyya ambaatii fi biyya keessaa manneen hiraarsaa adda addaa nutti naanneeffamaa turretti dhuftanii nu gaafachaa turtan galata guddaa qabdu jedhan. Qondaalli abaa'oo mana hidhaa keessatti waggaa 4 ol dabarsan kun kanneen lubbuu kiyya hambisuudhaaf arra ga'uu kiyyaaf sababa taatan hedduun keessan jirtu kan jedhan Jaalgadaa Gabbisaa. Isaan keessaa Dr. Tsaggaa'ee Araarsaa dhaabbataadhaan qoricha naa dhiyeessuu fi sagalee naaf ta'uu, obbo Tulii Baay'isaa abukaattummaadhaan alatti akka lubbuun kiyya hin baaneef akka sabni naa birmatee na cinaa dhaabbatu gochuu, Koomishinar Atileet Daraartuu Tulluu qoricha ji'a 6 naaf dhiyeessuu, Dr. Ilillii Jamaal qoricha ji'a 2 naaf dhiyeessuun, Artist Yaannee Dinquu qoricha ji'a 2 naaf dhiyeessuun warri na gargaartan galata guddaa narraa qabduu jedhan. Qondaalli waggaa 4 ol mana hidhaatti dabarsanii fi mana hidhaa keessatti dhukkubsatan kun kanneen maqaa keessan ammatti dhahuu hin feene warri yeroo hunda na cinaa dhaabbachuun bassoo dammaaf waaniin ani nyaachuu danda'u hunda naaf dhiyeessitan hundi keessan galata qabdu jedheeti jira. Akkasumas ammoo namoonni dhuunfaa karaa sabaa himaalee of harkaa qabdaniitiin cubbuun irratti dalagame saaxilaa turtan hundi galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedheeti jira. Lammiin keenya biyya keessaaf biyya alaa diinagdee fi hamileedhaan dandamannee akka arra geenyu nu gargaartan hundi onnee kiyya keessa jirtu jedhan qondaalli abaa'oo kun jaarmiyaalee adda addaa biyya keessaaf idil addunyaa kanneen mirga namaatiif falman ammoo kan isaaniif falmaa turanis galateeffateera.
Jaalgadaa Gabbisaa haalota biroo keessa turree fi itti deemnu bal'inaan ibsuudhaaf walitti deebinaa birraa milkii nufaa ta'u jechuun erga mana hidhaatii ba'anii yeroo jalqabaatiif ergaa dabarsan. Qondaaltonni ABO kun guyyaa 940 oliif seeraan ala mana hidhaa keessatti dabarsan. Yeroo hedduu manni murtii badii hin qabanii bilisaa jechuun gadhiisuus poolisiin manneen hidhaa keessatti qabee seeraan ala dararaa ture. Dhaabbileen mirga namoomaatiif falman kanneen akka Koomishinii Mirgoota Namoomaatii fi Human Rights Watch qondaaltota ABO yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti seeraan ala dabarsan kana beenyaan kaffalamuu fi akka qabu gaafatee ture. Oduu itti aanuun pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waraanni Eertiraa magaalota kaaba baha Tigraay hedduu to'annaa jala oolchaa jira jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa waraanni Shaabi'aa daangaa Tigraay seenee bakkoota hedduu qabachaa akka jiru arra himan. Isa bira darbee ammoo waraanni Shaabi'aa kun bakkoota to'atetti dhiittaa mirga namoomaa hamaa raawwachaa jira jechuunis himataniiru. Naannoo Tigraayitti waraana waggaa 2 gaggeeffame keessatti kan hirmaate waraanni Eertiraa erga waraanni sun dhaabbates bakkoota to'atee ture ammayyuu qabatee akka jirutu himama. Waraanni Eertiraa kun daangaa Tigraay gadhiisee akka bahu dhaabbileen idil addunyaa Ameerikaa dabalatee gaafachaa turan. Haa ta'u malee bakkoota amma dura qabateeyyuu akka gadhiisuuf osoo gaafatamaa jiru waraanni Shaabi'aa tibbana daangaa Tigraay seenee bakkoota hedduu harka isaatti galfachaa akka jirutu gabaafamaa ture. Dhimma kanarratti Addis Maaladaan guyyaa irraa jiraattootaa fi pirezidaantii yeroo naannichaa dubbisuun gabaasa hojjeteen waraanni Eertiraa sarbama mirga namoomaatii fi saamicha bal'aa raawwachaa akka jiru jiraattonni natti himaniiru jedha miidiyaan kun. Waraanni Shaabi'aa daangaa Tigraay seenuu ilaalchisuun deebii kan laatan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa mootummaan Eertiraa waggoota muraasa darbaniif naannoo sanatti dhiittaa mirga namoomaa hedduu raawwachaa turuu ibsan. Rakkoon ammaan dura ture akkuma jirutti ta'ee amma immoo ittuu hammaateeraa jedhan obbo Geetaachoo Raddaa guyyaa kana turtii Addis Maaladaa waliin taasisaniin. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa babal'ifannaa lafaa Shaabiyaan taasisaa jirtu ilaalchisuun wayita dubbatan waraanni Eertiraa lafa Tigraay keessaa akka ba'u mootummaa federaalaa waliin irra deddeebiin marii taasisaa turre jedhan. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa illee dhimmichaaf itti gaafatamummaa osoo qabu haga ammaatti waraana Shaabiyaa kana asii baasuu hin dandeenye jedhan dura ta'an naannoo Tigraay. Dhimma kanaaf Addis Maaladaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa irraa deebii argachuuf yaalee naaf hin milkoofne jedheera. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti daandiiwwan tajaajila geejjiba uummataa qofaaf kennan ifooman. Waajjirri geejjibaa magaalaa Finfinnee banamuu manneen barnootaa waliin wal qabatee rakkoon tiraafikaa akka hin mudanneef dilbata dhufu irraa jalqabee daandiiwwan filatamoo irratti tajaajilli geejjiba uummataa hojiirra akka oolu beeksisan. Daandiiwwan kunneenis sarara Boolee irraa hanga Piyaasaa, Boolee irraa hanga Meeksikoo, Boolee hanga kiiloo 4, Boolee hanga buufata awutoobisii, Booleedhaa hanga Shiroo Meedaa, achiis ammoo Jamoodhaa hanga Piyaasaatii fi Jamoodhaa hanga Meeksikootti akka ta'an ibsameeti jira. Tajaajilli kun eegaluun dhiphina daandii hir'isuun imaltoota baay'ee yeroo tokkotti geejjibsiisuuf kan dandeessisu ta'a jedha waajjirichi. Haala kanaan barattoonnis ta'ee barsiisonni akkasumas ammoo maamiltoonni birootis yeroo isaaniitti bakka barbaadanitti ce'uun tajaajila akka argatan gargaaraa jedhameera. Sochii diinagdee magaalattii haaromsuuf gumaacha olaanaa akka qabus hoogganaan waajjira geejjibaa magaalaa Finfinnee himeera. Jiraattonni magaalaa Finfinnee rakkoon yoo isaan mudate hojjettoota to'annoo geejjibaa dhiyoo jiranitti yookaan lakkoofsa bilbilaa bilisaa 9417tti akka gabaasan ibsameera. Oduu teenyaa xumuraatii fi biyya alaatiin Hizboollaan Israa'el irratti haleellaa rookeetii raawwachuu beeksise. Gama biraatiin haleellaa kana haaloo ba'uuf Israa'elis magaalaa Beeruutitti haleellaa biraa gaggeessuu beeksifteetti. Waraanni sodaachisaan Israa'elii fi Hizboollaa gidduutti suutaan dhalachaa jira jedhameera. Akka gabaasaaleen arra achii bahan agarsiisanitti Hizboollaan buufataalee waraanaa Israa'el irratti xiyyeeffachuun haleellaa rookeetii gaggeessuu beeksiseera. Rookeetiiwwan hedduu gara kaaba Israa'elitti dhukaasu kan beeksise gareen Hizboollaa
Iddoo argama misaa'ilaa fi artilaarii buufata waraanaa Yaa'oof jedhamutti argamu akkasumas ammoo wiirtuu sirna ittisaa haleellaa misaa'ilaa kilaatiitti argamu fa'aarratti xiyyeeffachuun haleellaa kana gaggeesseeraa jedha garichi. Darbee ammoo buufata waraanaa lama gaarreen Goolaanitti argamu irrattis haleellaa gaggeessuu Hizboollaan himeeti jira. Humni waraanaa Israa'el gama isaatiin Hizboollaan rookeetiiwwan 140 ol marsaa sadiin gara Israa'elitti dhukaasuu mirkaneessuun kanneen keessaa sirni ittisaa haleellaa qilleensarraa Israa'el rookeetiiwwan 120 kuffisuu beeksiseera. Haleellaa rookeetii Hizboollaan kaaba Israa'elitti gaggeessan bakka hedduutti balaan abiddaa uumameera. Miidhaanis dhaqqabeera. Hojjettoonni balaa abiddaa ibiddicha dhaamsaa akka jiranii fi haleellaa rookeetii Hizboollaan namni tokko miidhaa salphaan irra ga'uu poolisiin Israa'el beeksiseera. Gama biraatiin haleellaa Hizboollaa kanaaf deebii kennuuf humni waraanaa Israa'el magaalaa guddoo Libaanos kan taate Beeruut keessatti haleellaa qilleensarraa gaggeessuu beeksise. Humni waraanaa Israa'el IDF Beeruutitti haleellaa qindaa'aa gaggeesseera jechuun humni waraanichaa fuula X gubbaatti barreesseera. Haleellaa qindaa'aa gaggeesse jechuun alatti waa'ee haleellichaa odeeffannoo bal'aa kennuurraa of qusateera IDF. Gama kaaniin xayyaaronni waraanaa Israa'el arra guyyaa magaalaa Beeruutirra marsuun sagalee guddaa yookaan ammoo soonik saawundi dhageessisuun sodaachisaa akka turanis ibsameera. Torbee kana guutuu Libaanos keessatti raadiyoon qunnamtii Hizboollaa dhodhohuun namoonni kumaan lakkaa'aman miidhamuu hordofee guyyaa kaleessaa gaggeessaan Hizboollaa Hassan Nasrallaa osoo haasaa taasisanii xayyaaronni waraanaa Israa'el magaalaa Beeruutirra marsaa turan. Hassan Nasrallaa kaleessa wayita dubbatan Israa'el Libaanos keessatti waan gochaa jirtuu fi raadiyoo qunnamtii kanarratti haleellaa raawwattee namoota keenya waan miiteef gatii siinii argattii jedhanii turan. Hassan Nasrallaa akkuma kaleessa dhaadatan sun ammoo arra gareen isaa rookeetiiwwan 140 Israa'elitti dhukaaseera. Dhaabbileen idil addunyaa waraanni biyyoota lamaan gidduutti dhalachaa jiru kun akka dhaabbatu waamicha taasisaa jiru. Israa'el baha giddu galeessaa keessatti jeequmsa taasisaa jirtu akka dhaabdu dhaabbileen hedduun gaafachaa turaniiti jiru. Waraanni Hizboollaatii fi Israa'el kun ka'umsi isaa waraana Gaazaati. Israa'el yeroo ammaa kana Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwachaa jirtu miiliyoonota buqqaafteetti. Kumoota dhibbatti kan dhiyaatan ammoo fixxeetti. Galgala kanaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii.